Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. An qopheessuun sagantaa kanaa Harashee Tarrafaa Faajjinaan ja'anii akkuma beekamutti odeessa Maayaa Aartiitiin sagantaa keenya eegalle amma immoo yeroo keessummaa keenya ittiin haasofsiisnu mudannoo waa'ee hojii isaanii ittiin haasofnu zaasan irra geenyee jirra. Irra deebi'uudhaan bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isinaa geessuun isiniin ja'a. Tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa wal qabatee kitaabota yeroo dhiyoon asitti as bahan kun egaa namni keenya waan barate san hojiitti jijjiiraa jira. Waan baratamaa irraa alatti asoosamaa walaloo kanneen kaan irraa hayyoonni keenya waan baratan san uummanni keenya immoo waan irraa barachuu danda'u qaba. Waan irraa bufachuu qaba jedhanii kitaabilee garaagaraa gaggaragalchuudhaan irraa dubbisanii haadheerfatanii afaan keenyaan nu qopheessaa jiranii hunda isaaniitu ni galateeffanna. Har'aaf immoo barreessaa kitaabota lamaa abbaa ogummaa hedduu kan ta'e umrii isaatii fi dhugaa dubbachuudhaa fi dargaggoota hedduudhaaf fakkeenya ta'a jedheetiin amana. Yeroo isaa kana akkamitti fayyadama jeetiin yeroo tokko gaaffiin ta'a. Maastarsii 3 qaba. Ogummaalee garaagaraan lama wal qabatanii digirii isaa jalqabaa yuunivarsiitii Gondarirraan maanaajimentiidhaan eebbifamee jira. Achii maanaajimentiidhaan fi turizimiin ogummaalee garaagaraan maastarsii fi leenjiiwwan hedduu fudhatee jira jechuudha. Isaan fudhatee if jala hinaan bisnee garuu kitaabolee nuuf gumaachee jira. Alla maganiin ja'anii har'aaf ka'umsi hayyaa tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldala kitaaba jirurratti irra haasofne waa'ee mudannoo isaa nummoo maal irraa barachuu qabna kan joosan irra haasa'uu ofiin deema jechuudha. Ittafaa guddinaati keessummaan kiyyaarraa itti dhiyaadhaan siin ja'a. Obboleessa kiyyaati immoo alla magan galatoomiin siin ja'a. Hayyeetillee guddaa galatoome. Hayyee yeroo kan kee qabdu sanirraa qooddattee daawwattoonni kan kee waas narraa barachuu malanii dhiiroo jettee waan dhufteef galatoomirra deebuudhaan si galateeffadha. Kitaaba kan kee tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldala jiruudhaan dura tajaajiltummaa wajji wal qabatee kitaaba tokko nuuf gumaachitee jirta. Akkasiin kan kanaan dura inni kun kitaaba kan kee lammaffaadha. Tajaajiltummaa fi qabiinsa maamilaa kan jiru lamaanuu hamma za'an keenya nuuf heeyyameen irra haasawina. Saniin dura gaane hamma tokko irra kaayatiin jira. Ittafaan kun eenyu kan jiru saniif waa'ee ogummaa kan kee fa'aa gabaabsiitii piroofaayilii kan kee irra kaayif. Ittafaa guddinaa qixxeessaan jedhama. Baadiyyaa Shaggaa jedhamtu keessatti godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti kan inni dhaladhee guddadhe jechuudha. Sadarkaa barumsaatiin akkuma ati jalqaba kaastee yuunivarsiitii Gondarirraatii turizimii maanaajimenti digirii baradheen jira. San booda digirii kiyya lammaffaa maasters of aartiin turizimii maanaajimenti Finfinnee yuunivarsiitii Finfinneerraa fudhadheen jira. Kabiraan maastarsii kiyya lammaffaa jechuudha. Masters of business administration Greatland College kan jedhamu irraatii fudhadheen jira. Sadaffaan maastarsii kiyya kabiraa jechuudha. Maastarsii natural management kan jedhu Politecnico di Milano kan jedhu yuunivarsiitii biyya Itaalii jiru irraatii fudhadheen jira. Akkasumallee immoo leenjiiwwan gaggabaaboo hedduudha kan hin fudhadhee isaan keessaatii diploomaa in sales management Alisen kan jedhamu dhaabbata irraa fudhadheen jira. Kabiraan diploomaa in customer service kan jedhus fudhadheen jira. Leenjii liidarshiippiitiin sadarkaa diploomaatti Keeniyaa irraa kan hin fudhadheen qaba qaamaan deemee. Akkasuma Ameerikaa irraa immoo ji'a 3f onlaayinii kan hordofaa ture liidarshiippiidhaan leenjii qaba. Interprenershiippiidhaan, seelsiidhaan, maarkeeting leenjii hedduudha kan hin fudhachaa ture jechuudha. Hedduu na ajaa'ibe. Ani eebba kitaaba kanarratti argameen ture. It was really amazing. Baay'ee kan nama ajaa'ibu ture. Sagantaa sanirratti hayyoonni beektoonni keessumattuu warri leenjii kennan qaamoleen garaagaraa hirmaatan hundi isaaniitu waa'ee kan kee baay'ee dinqisiifatanii irra haasa'aa turanina. Mucaan kun even kan na kofalchiise keessa akka artiistii Amaanu'eel mucaan kun akka agartan kanaa miti. Abbaa kootiin qixxeedha jechaa ture. Abbaan koo ergaa siidhaa meeraadhaan jedhee ture.
Sirriidha. Abbaan koo ergaa siidhaan raajee daawwattoonni kiyyaallee gaafiitti ta'uu malaati. Mee nama ganna meeqaati ati? Yaa early 30s amma waggaa 34 keessa jira. Akkasi dhugaa dubbachuuf hin fakkaattu. Daa'imuma gara haayiskuulii faan baradhaa yoo jettee namus. Ayi cimina guddaadha. Almost jaarsa gara arriiti jechuudha. It's good. Bareedaadha keessumattuu kitaabilee kan kee lamaanuu keessattuu immoo tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldala jiru kana sirriitti ijatti babbaasee dubbiseetiin jira. Biyya keessaa hanga biyya alaa deemanii yeroo fi seeraan fayyadamanii leenjii fudhachuun barachuun garuu haasawaa hankee keessaa ni fudhadhee jette. Biyya kanarraa kolleejjii kanarraa yuunivarsiitii Finfinneerraa eessarraa maastarsii digirii ni fudhadhe. Jecha ni fudhadhe ijoo kana asumaan daawwattoonni namni baay'een akkas jedha baay'ee zawwee. Ni fudhadhe. Barattee argatte waan san. Of course, sure. Fudhachuu jechuun waan san akkanumatti tolaa sii kennamu. Akkasii bire akkas ta'uu qaba waan ta'eef nan baradhe. Kana baradhee akkana nan qaba yookiin ta'uu qaba malee fudhadhee ta'uu hin qabu. Namoonni baay'een akkas fayyadaman waan ta'eef. Hayyee galatoon. Suduudhaan waa'ee kitaaba kan keessa tajaajiltummaa irratti moor xiyyeeffannee jalqabaadhaaf. Miira tajaajiltummaa kana beektaa namni baay'een yeroo hedduu siyaasaadhaan wal qabsiisa. Ati ka'umsi kee maal ture meenatti himi hoggaan fi kitaaba san maxxansiista? Ani ka'umsi kan naaf ta'e inni jalqaba ogummaa kiyyaadha. Ogummaan kiyyaa akkuma sila siin jedhee turizim maanajimentii hospitaaliitiidha. Dhimma tajaajilaa wajjin wal qabatudha wanni nuti baranne jechuudha. So yeroo ani barumsa sana barachaa turetti dhugaa dubbachuu fi tajaajila biyya keenya keessa jiru yaadaadha kan hin baradhuan. Naannoo kiyya jechuudha. Ispeeshaalisti meeraan baadiyyaatti kan hin dhaladhee. Kanaaf magaaluma xixiqqaa magaalaadha kan hin argame malee baay'ee magaalaa gurguddaalee nagarree hoggaan yuunivarsiitii deemee jechuudha. Haa ta'uti barumsa keessumaa laayik kastamara sarviisii fa'aa kana hoggaan baradhee jedhu waan achi keessa jiruuf tajaajila naannoo keenya jiru waajjira adda addaa biiroo adda addaa keessa jiru gaafa yaadee jedhu it's very far apart baay'ee gargar fagoodha jechuudha. So kuni jira ogummaan kiyya sun ni jira. Inni kan biraan immoo gara hojiittis ergan bobba'ee booda gara hojii ergan dhufee booda tajaajilli kennamu baay'eensaa gadi bu'aadha. Miirri tajaajiltummaa miirri tajaajilitti namni namaa kennu miira dadhabaadha. So anillee namoota nama kumatan keessaa tokkoon ture jechuudha. Dhaabbata iddoo hedduu deemne kaaffee yoo deemne hoteela yoo deemne biiroo public service adda addaa yoo deemne yuunivarsiitiitti wherever you go ni komatta. So hundi keenya immoo wal geenyee komachuurra waa xiqqoo tokko bakka buusuu waa lafa buusuu nan danda'a akka jedhuuni waan ogummaa kiyyaan ta'e waan ani baradhe san gara afaan kiyyaatiin jechuudha. Afaan kootiitiin barreessee saba kana biraan yoo hongee waa xiqqoo furmaata ta'uu danda'a jedheeti kan inni hojjedhe jechuudha. Wow, it's good. Hayyee mee as keessaa kitaaba barreessanii maxxansiisanii uummata biraan ga'uun jechuun hojii baay'ee ulfaatu. Namoonni ogummaa kana keessa jiran sirriitti hubatan jee yaada. Mee haalli ittiin haala qabatama biyya keenyaa wajjin ittiin waliif fiduudhaaf yaalte yaadni jira mitire isa tiyoorii jennu san kitaabolee hedduu gaggaragalchitee eegarraa hubatteen booda daayireekt fiddee keessee moo haala qabatama biyya keenya wajjin jiru san akkamiin wal qabsiistee mee? Ani barsiisaan ture barsiisaa yuunivarsiitii illee tureera ofii kiyyaati jechuudha. Riisarcharii illee jechuudha. Riisarcharii illee qorannoo ani gaggeesse illee ni jira dhimma sarviisii irratti jechuudha. So akkuma ati jette immoo tiyooriin saayinsiin wanni jiru jira waan inni dubbatu jechuudha. Kanaan alatti garuu saayinsii sana finnee immoo daayirektiilii finnee kitaaba goona osoo hin taane aadaa uummata sanaa akkamitti fudhachuu danda'a. Amma kitaaba kiyya kana gaafa dubbiste jettu mammaaksa Oromoo hedduudha kan kana keessatti argita. Mammaaksa Oromoo hedduu argita. Falaasama Oromoo hedduu argita as keessatti. Maaliifi daayirektiilii waan ofii keenyaa qabnullee mul'isuun nurra jiraata. Indijiinees noolojii sanallee baasuu waan nurra jiraatuufi jechuudha. Amma kitaaba kana jalqabuma isaarraa kaasee Oromoon uummata nama gaafa simatullee waa sadiin simata jedhee jalqaba. Waa sadiin simata. Foon lafee hin qabne jechuun arraba keenya kana communication the way we talk. Lafee foon hin qabne ilkaan keenya kana jechuudha. Tansa kiyya sadaffaa keessatti wanti itti dabalu kanadha.
Maaliif yoo jettee testimony hedduudha kan hin qabu. Namooti biizinesiin isaanii ittiin jijjiirame. Tokko. Kan naa bilbilanii biizinesiin isaanii fa'aa baay'ee diigamuuf fa'aa jedhee wal lolanii maal jedhanii gargaarfaa tamsa'anii for sure jechuudha. Namni naa bilbilee kitaabni sun bira ga'ee dubbiseen ergasii akkanatti jijjiiramne namooti naan jedhan so many people namoota hedduutu jiru. Qaamaan dhufanii na barbaadanii magaalaa Finfinnee keessatti namoonni dhufanii na argatanii na baran namoota baay'eetu jiru. Bilbilaan naa bilbilanii namooti mana nyaataa qaban kaaffee adda addaa namoota hojjetan even mana rifeensaa ijoollee hojjetan mana rifeensaa ijoollee hojjetan bilbilanii maaliif service wanta jedhu ofuma keessaa qaba waan tajaajilaa jechuudha. Even for nama dhuunfaaf illee jechuudha for personal use hin fayyada kitaabni kun jechuudha. Kanaaf testimoonii hedduudha kan inni qabu. Mata sana sadaffaa keessatti illee testimoonii kanatti dabaluun nan barbaada. Kanaaf baay'ee akka ittiin jijjiiraman biizinesiin isaanii akka jijjiirame hojiin isaanii akka jijjiirame namoota hedduudha kan dhugaa naa bahu jechuudha. Hayyee hedduutu akka bareedaadha. Keessattuu immoo waan ati dhaleessisan namni akkuma dhangaa takka qopheessee namni nyaatee hoggaan fi gammadu akkuma gammadu sanitti barreessaanis immoo akkasi. Keessattuu immoo ati qorataadhaa ni barsiistaa leenjii ni kennitaa. Sana keessatti immoo waan ati ittiin ifaajjii kana namni dubbisee haayibarti jijjiirameetiin jira. Akkasii hoggaaniif hin jiru miira gammachuu hagam takka akka uumu namoota hubata jedhee yaada. Mee kanumaan wal qabatee tajaajila kana namni hedduun dhaabbatuma muraasa keessatti daangeessanii ilaaluufaatu jira. Akkasii miti keessattuu immoo warruma hojjettootuma mootummaadhaaf akka kennuu tokkootti malee amma fakkeenyaaf daldalaan ta'uu mala gaazexeessaa ta'uu mala barreessaadha maatii keessatti ta'uu danda'a ogummaalee hedduu keessatti dhuunfaadhaanis mootummaadhaanis jechuudha. Mee xiqqoo shorraa naa haasee waa'ee tajaajiltummaa fi miira tajaajiltummaa jiru sanirraa. Tajaajiltummaan yookiis tajaajilli nama tokkoof kan nuti ilaallu miti. We all are born to serve. Of course. Hundi keenya iyyuu tajaajiluuf dhalanne namni kamiyyuu jechuudha. Kanaafi ati amma fakkeenyaaf ani sa'aatii ammaatti ani maamila keetisiif battala nama jiru kanatti jechuudha. So anaan na tajaajilaa jirtatti inni naazar wayi karaa biraatiin jechuudha. Teeknishaanonni as jiran tajaajilaa jiru namni kamiyyuu jechuudha. Kallattii adda addaatiin namoonni hojjechaa jiran kun tajaajila irra jiru jechuudha. Bishaan kana namni fidee nuu kenna tajaajila irra jira. Kanaafi tajaajila jechuun hunduma keenya ilaallata waa'een tajaajila. Mana keessa al tokko hin tajaajila al tokko hin tajaajilamta. Hoggaa nama tokko servi gochaa tajaajilaa jirta. Yeroo kan biraa immoo nama tokko si tajaajila. Kanaaf tajaajilarraa namni kamiyyuu firii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafi tajaajilaadhaas tajaajilamaadhaas jechuudha. Inni har'asi tajaajile bormoo tajaajilamuu danda'a jechuudha. Ati har'a mana baankii tokko gaafa deemte jettu ati tajaajilamaadha iddoo sanitti. Baankiin sun immoo hoggaas bira dhufee jedhu inni tajaajilamaadha immoo tajaajilaa taataa jechuudha. Hospitaala gaafa deemtu tajaajilamaa. Namtichi hospitaala keessa jiru sun iddoo biraa gaafa deemu tajaajilamaa ta'a jechuudha. So kanuma wal jijjiiraa oollaa jechuudha. Kanaafi dhaabbata mootummaa qofaaf kan laannu miti. Amma yeroo tokko tokko namoonni aaranii komatu iddoo tokko komatu. Iddoo akkas ta'e naqee bakka tajaajila sirrii naa kennuu didan jedhanii aaranii dubbatu. Hoggaa isaan bira dhaqxeettu immoo the same thing itu mudata. Jaruma warra warruma komatan sana bira gaafa deemtee jettu immoo ati immoo isaaniin komatta dabaree kee jechuudha. Kanaaf maal beekuu qabna hundi keenya tajaajiltootadha jechuudha. Tajaajiltoota wanta taanee fi miirri tajaajiltummaa siyaasaa wajjin waliin qabatu. Siyaasa kamii wajjin waliin qabatu kuni namni kamiyyuu nama tajaajiluuf dhalate wanta ta'ee fi yeroo tajaajiltutti gammachuudhaan tajaajiluu sirra jiraata jechuudha. Tajaajiluu jechuun dandeettii keessa kee jiru kennaa waaqni sii kenne saniini nama tajaajiluudha jechuudha. Otherwise kennaa waaqayyoo sii kenne sana karaa ittiin baastuun qabdu ati. Hayyee hedduu takka galatoome. Mee jidduudhaan immoo if duubatti sii deebiseetiin waa'ee kitaaba hankeetee isa lammaffaa ichi ceena jechuudha. Mee yeroo tokko tokko nama kanaa beektaa laalteeti saqooyi namni kun akkamii guddatee maatii isaa nama akkamii ture ijoollummaa fi akka yaadatu goota beektaa duuba deebistee jechuudha. Waan irraa ajaa'ibsiifatu hoggaan ifi argattu. Itti afaan if duuba deebisee ijoollummaa isaa na yaadachiisi mee na daawwachiisi miira yaadaan qalbiidhaan yoo hin jeen akkam jaame.
Ani akkuma sila siin jedhe egaa baadiyyaatti kan hin dhaladhee guddadhe. Maatiin kiyyaa of course baadiyyaa keessa yoo ta'an malee barsiisota. Abbaan kiyyas haati kiyyas barsiistuu turte. Of course haati kiyya amma lubbuun hin jirtu. Rabbi rahmataa godhuuf. Ameen. Kanaaf yeroo ani baadiyyaa ture akkuma nama kamiyyuu egaa baadiyyaa keessa dhalattee guddatte whatever achitti wanta practice ta'u kamii practice gootee guddatta. Haa ta'uutii garuu haga tokko maatii barsiisaa keessatti guddachuun kiyya ammoo wantoota kitaabaa wajjin wal qabatan gara waan barruu wajjin wal qabatu kana akkan itti yaadu akkan shaakalu na taasiseera jechuudha. Maatii keessa keessatti guddachuun kiyya akkanadha. So barumsa kiyyatti illee qaxaleeman ture yeroo. Nama baay'ee calja'uu ture jaan. Rabshaan qabu waan dhagayan. Egaa isaan hin beeku. Hoggaanii fi waa'ee kan kee odeeffadhu nama callisaa wayii bakka waan barumsaa fi kana malee jaan. Taphallee nama baay'isnee ture naan jaan. Ijoollummaa kiyyaatti kanan abbaan kiyya barsiisaa waan ta'eef Sigalee yeroo sana oolmaa daa'immanii maal kun illee hin jiru amma dhufe malee jechuudha magaalaatti. So directly mucaa xiqqaa ta'e tanani mana barumsaa kan hin seene yeroo mana barumsaa seentu gurra kee kana qabattee seentaa jedhama. Kiyya qabachuu illee hin dandeenye yeroo baankii barsiisaa waan ta'eef dafanii nagashanii so barumsuma keenyatti fookasii godhe jechuudha. Kanaaf baay'ee mucaa xiqqaan ture high school yeroo ture baay'ee mucaa xiqqaa yeroo university dhaqee. Ammayyuu mucaa xiqqaa fakkaata. Isa Maanuel dizeera. Maanuel tujaa. Instructoriin didaniiru isa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Mayaashoo kan daawwachaa jirtan sagantaa maatii. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Keessumaa xiyyaarraa nama baay'ee yeroo isaa seeraan fayyadamuudhaan leenjii argate hunda nama irraa biran dabarree yoo hin jeenna wayyaa na fakkaata. Barreessaa kitaabota lamaati. Na waliin ta'ee waa'ee kitaabota isaa ammas immoo haala itti fayyadamaa yeroo isaa akkamitti akkanatti akka milkaa'u akka danda'e irra haasa'uudhaaf deemna. Amma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaa isiniin jecha yaadaa fi qeeqa qabdan kamiifuu ammoo 8330 takka irratti AMS dursuudhaanii nu biraan gaan isiniin jaa itti dhiyaadha. Hayyee torbee muraasaan torbee lamaan takkaan dura kitaaba tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa jiru kana nuuf gumaachitee jirta galatoomii gumaacha kan keetii fi kitaaba kana sirriitti akkuma durattuu irraa si haasa'e hamman danda'uun guutuu isaa fixeetiin takka takkaan laaleetiin jira. Dirqama hoggaaniif siin affeera yookaan siin haasofsiisaa jedhu. Kitaaba kan kee hojii kan kee waa'ee kan kee qorachuun dirqama waan tureef jechuudha. So tokko haalli ittiin gulaalamee dhuguma warra kaaniifis fakkeenya ta'aa jee waan itti amaneefin kana kaasa gulaaltoota kan kee sirriitti galateeffachuudha qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf. Akkanatti kitaabni hoggaaniif gulaalamu akkanatti ifee mul'ata kitaabni gulaalamee jechuudha. Ammas haalli immoo ati itti nuuf dhiyeessite keenya jennee duratti si haaseetiin jira. Yaacina isa jaamu teooraatikaalii kitaabota dubbisnee akkuma jirutti garagalchinee jechaadhaan yoo keenye namoota kaan kitaaba dubbisuudhaaf dhiyeenya hin qabne miti tarii anuu dubbisee hubachuudhaaf na rakkisa ta'a. Kanaafuu haala nu fakkaachuu danda'u madaqsitee nuuf dhaleessu keetii fi galatoomii waan biraallee kan kana caaluun sirraa eega gulaaltonni hankeemuu galata guddaadha qabaniin jira. Ka'umsaaf daldalli humbeetaa waa hedduu akkasiimi ani kitaaba kana keessa waa hedduun hubadhe waa'een ammaan dura beekuu irraan dabree jechuudha. Ara nuti waa'ee daldala haasa'uu hin deemnu. Waa'ee akkaataa kitaabni hankeetti dhiyaate haasawinaa jechuudha. Saniin dura garuu waa'ee kitaaba kanaa takka takkaan irra haasa'u keenyaan dura akka waliigalatti haala daldala kitaaba kana keessa ittiin ibsame irra naa kaa'isa jechuudha. Tole akkuma ati kaaste wanni gurguramu waa danuutu jira jechuudha. Kanaaf daldala keessattis gaafa jennee jennu piroodaaktiin jira, oomishni jira, oomisha sana
Oomishni physical goods kan ta'an jiru, service yookiin tajaajila kan ta'an jiru. Warroonni gurguraman kun jiru jechuudha. Warroonni kun warra baratamani. Kanaan alatti garuu waan gurguramu hedduutu jira. Waan gurgurru kana aartiitti daballee akkamittiin gurguruu dandeenya. Waan jedhu jechuudha. Of biraa waan qabnu kana akkamiin gurguruu dandeenya. Akkamiin nama biraan ga'uu dandeenya. Namoota inni uumameef jechuudha. Bishaan kun kan keenya fakkeenyaaf bishaan kana kan dhugu anadha. Ani dhugutee jennaan maybe namni biraa namni bakka koo bu'ee dhugu hin jiru. Bakka kiyya bu'ee namni dhugu jechuudha. So exactly anaan adrees na gochuu danda'u turre jiraata jechuudha. Kanaaf dhimmi as keessatti barreeffamee jiru waanuma walirraa bitanii gurguran qofa osoo hin taane gurgurtaa waa danuu of keessatti qabate. Daldala gaafa jennee jennus waa danuu of keessatti kan qabate paakeejii akka kanatti kan dhiyaatee jiru. Hayyee hedduu bareedaadha. Aboo namicha san bira deemaa bitadhaafaa jira. Akkana jedha bakka. Kanaaf saayinsiin daldalaas bu'aa kee waan haammatteen utuu hin taane waan facaasteen ilaali. Isaan madaaliidha. Fakkeenyaaf ija tokko yoo facaaste, ija tokko yoo buuste, ija tokko ta'ee ba'a miti. Bor baay'ee ta'ee ba'a miti jedhe. Garuu muka tokko yookiis firee tokko yoo argatte immoo ishii mala. Isheeti keewwatte ishee mala jechuudha. Kanaaf facaasuu isaarratti yaaduun nurra jiraatanitti facaasaa hin jiraasa jedhu jechuudha. Kanaaf seera warqee sanaan gaafa hoogganamtu facaasaa jirtaati. Maybe immediately haammachuu dhiisuu dandeessa. In a long run garuu wanti fiduu qaba jechuudha. Beezimentiin isaa dabalaa deema, customer beeziin keessii dabala, profitiin kee akkanuma guddachaa deema. Namoonni kanaan tajaajilan yoomiyyuu hin kasarani. Ammaaf maybe immediate profit waan dhaban fakkaachuu danda'a. Garuu in a long run waan guddaa haammattaa jechuudha. Kanaafi golden rulein mana daldalaatti ni hojjeta. Tajaajila iddoo public service keessatti ni hojjeta. Mana keessatti, maatii keessatti ni hojjeta. Maaliif jaallatamuu barbaada namni kamiyyuu. Kabaja barbaada. So kabaja sana argachuuf maal gochuu qabdaatis? You have to respect kabajuu sirra jiraata jechuudha. Waan ati namarraa eegdu san ifii tante taatee dursitee argachuu qabda. Dhiiroo wanta wajjinis wal qabataa. Saayinsii hooggansaa yookaan isa leadership jennu kanaanillee waan wal qabatu natti fakkaata. Maaliif saayinsii leadership keessatti waan hunda dura maal ja'a? Waan ati gootu fooloorii yookaan hordoftoonni kan kee godhan. Kanaafuu waan ati dubbattu sana ta'iitii argame just walking the talk isa jennu san jechuudha. Kanaafuu sani wajjinillee waan walitti dhufeenya qabu natti fakkaata. Kitaaba kiyya duraa keessatti boqonnaan dhumaa geggeessaa tajaajiltummaadha. The servant leadership. Namtichi geggeessu servaantii ta'uu qaba jalqaba. Ofiisaa jechuudha. Yeroo tokko tokko namooti biyya keenya keessatti gaafa iddoo taayitaan tokko yookiis pozishinii tokko gaafa kennameefii jedhu so they are a boss. Isaan kana booda waa'ee servingii dhiisu jechuudha. Namni sirriin leadership sirriin garuu jalqaba ofiisaa tajaajila argisiisu. Servant leadership jechuun isa kanadha. Kanaafi ofii keenya namaan akkana godhe jechaa oolurra waan sana goote yoo agarsiiste moodelii taateetta jechuudhaati. Gochaan agarsiisanii namni kaanis akka godhu. Kafaloosi godhu exact. Hayyee hedduu bareedaadha. Ammas kan baay'ee na ajaa'ibe tokko barsiisaa fi barattootatu jira as keessatti. Akkaataa saayinsii daldalaa kana keessatti sadii fakkeenyaaf sadii yookaan sagal nam sadiif yoo hirte sagal hiruu sadiin meeqa sila sadii ta'ani kana keessa akkasii miti jaa namni qarshii sadirraa fuudhee yoo qarshii sagal kanneef sadii yoo jee kun herreega wajjin wal faalleessa mi'aati akkamii keeyse. Qaaballeessaniitu dhaabbanni waa'ee ta'e of bareecha dhiyeessuu yaada. Maamila biratti garuu kun dogoggora guddaadha. Fakkeenyaaf anis as taa'ee isheen ikkoo akkanadha. Piroodaaktiin kan ishee akkana. Maamilli al tokko akkasii garuu maal yaadaa akkati hamaa nama baasaa jirtu hubata. So dorgomaa kee maamila kee biratti hamachuun sirrii miti. Sunillee sirrii miti jechuudha. Kanaafi wal fayyadda. Sababni isaa maybe har'a piroodaaktiin si biraadhaan isa bira jiraachuu danda'a. Sababni xiyyeeffannoon keenya maali? Maamila keenya satisfaayi gochuudha. Gaaf sana kan nuti piroofitii argannu jechuudha. Kanaafi namoonni isin dorgoman jiru showuu kan biraatiin jechuudha. You learn from them. Irraa baratta jararraa. Yoo isaan jiran ta'e dorgommii keessan seentu ati. Inni dhiboo oofta jechuudha.
Garuu namni siin dorgomu tokko namni piroodaaktii wal fakkaataa qabu si faana yoo jiraate si duukaa yoo dorgome abdeetii of goota. Haala qabatama biyya keenya keessatti garuu namni keessattuu daldala qofaa miti. Amma jenne akkasii mire namni hundinuu ni gurguraa ni bitataa jenne. Kana jechuun faraqaa jechuudha. Akkasiimi wanti hundinuu faraqaadhaan taatee jechuudha. Akkasiimi yoo akkas ta'e haala qabatama biyya keenya keessa jiru kanaan wal qabsiisnee yoo irra haasofne inumaa namni hojii wal fakkaataa irratti bobba'ee jiru kuni waliin ta'ee wal utubee hojjechuurraa wal dhiibuutu mul'ata. Akkasiimi wanni jiru keessattuu amma magaalaa keessa yoo deemte as dhabdee as yoo gaafatte yeroo hedduu suuqii eebaluu yookaan dukkana eebaluu deemta yoo ta'e inni haansitti gurguruu dhiisuu fa'aa mala. Keessattuu gara baadiyyaatti yoo gabbuune jechuudha. Biizinasii gurguddaa irratti immoo shirrii kana caalu jiraachuu mala. I don't know. I'm not quite sure. So kanarraa maal jettaati kanarratti yoo namni wal utubuu qabaa ati jiraachuun kan kee kaaniif kaan jiraachuun siif bareedaa jette. You know ati waan provide gootu kan ofii kee qabda. Ani kan ofii kiyyaan qaba. Dandeettii kan kee qabda. Ani kan kiyyaan qaba. Addunyaan kuni baay'ee bal'oodha. Nama hundaa akka ga'utti jenereeshinii kana booda dhufu hundayyuu ni ga'a. Jenereeshinii kana booda dhufu jenereeshinii dhibba dhufu nima ga'a dacheen kun. Waaw ajaa'iba. Akkanatti uumamte. Ilaalcha bareeda beektaa. Akkanaan uumamte. Silaatii lafa haaraan nu barbaachisa ture jechuudha. Kan uumamuu qabu garuu. Dachiin bardhumee dhaloonni itti aanu eessa jiraataa fa'aa jahee nama yaadu jiraachuu mala beekamu. Garuu haga feene addunyaa har'a jiraatu dacheen kun akka geessutti uumamtee jirti. Ati hamma yaalte keessaa xiqqoo waa bu'attee waa nama gargaarteetu keessaa godaanta kun waanuma beekamaadha jechuudha. Gama daldalaa gaafa finnee jennus wanni kun wanti baay'ee ilaalamuun irra jiraatu ati kan maamila kan mataa keetii ni qabda. Maamilli kee bira dhufuu ni danda'a. Kun filannoo maamilaati. Kanaaf maamilli keessi biraa irraa kaleessatti dhaqee akkuma sila itti fakkeenyaaf sooti suuqii isaa seenaa jirtu yoo si arge bor gaafate dhuftu. Gaafate piroodaaktii sana gaafatu hin jiru siin jedha. Qabatee aareera wanta ta'eef jechuudha. Sana gochuu isaatiin hagam akka of miidhaa jiru hin ilaalu. Aarii isaa sana qofa immooshinii isaa tasgabbeessuu wanta dadhabuuf akkana godha. Kun maayindii keenyatu dacheen kun dhiphoodha jedhanii warra yaadan tokko kana godha. Nun geessu jedhanii warra yaadan jechuudha. Garuu there are always opportunity. Hayya kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaan kun maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru har'aan tanaga Hararsheet waa'ee ogbarruu dhiistee waa'ee daldala keessa seente akkanaan hin jenne kitaabuma daldala irratti keessattuu immoo more artistic haala mi'aawuun dhiyaatee an dubbisee waan hin jaalladheef isinis immoo yoo dubbistanii ammas immoo yoo isaan haasofsiisee barreessaa kanaaf feere waan irraa barattanii laataa. Rooga maraanuu daldala jechuun meeshaa gurguruu fi bituu qofaa miti. Aartiin, kalaqni, yaanni, kitaabni wanni hedduun kan gurguranii fi kan bitantu jira waan ta'eef hoomsaaf waan bareedaa jee waan nuti amaneef isin affeere waa hedduu irraa buufachaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba. Yaada qabdaniif immoo karaa SMS keenya MS yookaan maasaa dursoodhaanii 8330 takkaan nuuf Kaleessaadhaan isiniin jaa amma maayii sagantaa keenyatti nu waliin tura. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu immoo hin dagatinaan isiniin jaa. Hayyee ani hedduu natti tolee jira. Kitaaba kana keessa waa'ee black boxii tokkoon arge. Hayi saqoo waa'ee xiyyaaraas nutti himuu deemaa hin jeebeeta. Hoggaan hin dubbisee bira ga'ummoo waan biraati. Akkamitti itti fayyadamte? Itti fayyadama haaluma waatti ibsitu as keessatti natti tolee jira. Kanaan wal qabate gaafinaan gaafadhu ittiin deema kananaaf deebisi. Waa'ee wajjin wal qabsiisee akka namni maali jedhee akka inni hubatu nan barbaada yeroo kamitti yoo jechuudha. So black boxiin xiyyaara keessatti kan inni beekamu. Waan xiyyaarri yoo gubate illee achi keessaati kan itti hidhattee baafattu jechuudha. Gara gurgurtaatti gaafinne jennu black boxiin kun sammuu namaa keessa illee ni jirti. Maal jechuudha? Namoonni bitattoonni waa bitachuu gaafa deeman fedhii wantoota lama qabani. Tokko fedhii mul'atutu jira. Fedhii dhokataan immoo ni jira. Fedhii mul'ataan fakkeenyaaf ati uffata takka gaafa bitachuu dhaqxeettu
visible wanni ta'e uffannaadha uffachuuf bitachuu dadhaa jechuudha. This is very visible. Kanaaf qorraafin uffachuu barbaade jettee so qorra ofirraa ittisuu dhattee jechuudha. Kun amma visibiliidha. Kanaan alatti garuu uffata ta'e immoo biraandii ta'e barbaadda. Namni kamiyyuu jaallatamuu nama biratti fudhatamu waaw jedhamuu ni jaallata. Ishee kana garuu dubbatachuu immoo hin barbaadu. This is hidden. Dhokataadha jechuudha. Kanaafi fedhii dhokataa sana argachuu hin danda'u gurgurataan hin rakkata. Maaliif namtichi hin dubbatatu waan ta'eef jechuudha. Black boxii sana keessa jirti fedhittiin. Kanaaf gurgurataan baay'ee ogeessa yoo ta'e waan sana qotee bira ga'utu irra jiraata. Black boxii sana bira yoo ga'e malee fedhii maalaa kana ilaalee gurguruuf yoo jedhe milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo tokko namoonni gaafa fedhii isaanii sun guutamuu didee jedhu sobanii hayi gatiin keessanii mi'aadha qaaliidha gatiin keessanii gatiin keessan mi'aadha humnaa olidha yookiin waan ta'e waan sobaa wayii dubbatatu. Maaliif because of that black box. Kanaafi gurgurataan waan sana beekuutu irra jiraata jechuudha. Maali fedhii namicha kanaa fedhii mul'atu kanaan ala dudduuba maaltu jira fedhii akkamii jira jaallatamuu nama biratti waaw jedhamu staatasiin isaa ol ka'u wantoota akkanaatu jira jechuudha. Daldala keessatti dhimmoota hedduu na ajaa'ibsiisan keessaa inni tokko saniin dura gaafinansiin gaafadha jee yaades keessaa haala itti fayyadama jechoota keetii haala ittiin waa ibsitu keessattuu aadaa keessaa fuutee afoolaa fayyadamte. Afoolawwan maqmaqsoota kana fayyadamteetta. Yeroo bakka baay'eetti jechuudha. Tooftaa kana obboleessi Hayyahuun eessaa fide? Hagamta akka dubbista kitaabbilee barreeffaman kanneen biroo. Kanaaf ka'umsa kaasii ta'an as keessattuu ni mul'ata. Dubbistu malee irraa barreessuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kitaabota tooftaalee barreeffamaa waan akkasii dubbistaa laata? Ani artistiillee ture jechuun hin danda'a. Like wantoota gara aartii kanallee mucummaa kiyyaa kaasee nan hojjedha walaloo barreessuu diraamaa adda addaa hojjechuu kennaa kanallee nan qaba noormaali jechuudha. Waan aadaa Oromoo kanallee baay'ee qorachuu nan jaalladha. Hoggaan kitaabota dubbisu immoo kitaabota afaan Oromoo hoggaan dubbisee jedhu kitaabota tokko yeroo dubbisu koppii like waan biyya alaa jiru kanumaan gaafa dhufee nurra bu'ee jedhu ofitti fudhachuu dadhabda. Ofitti fudhachuu waan dadhabdufanii barreeffamoota keenya keessatti wantoota inni hawwaa ture tokko waan bifa aartii ta'een namaaf dhiyeessu kansaa akka inni godhatu namni. This book is mine. Anaaf barreeffame waan kiyyaa keessa jira aadaa kiyyaa keessa akka jira jechuudha. Tokko kanadha. Dabalata garuu moodel naminaa ta'e immoo barreessaa eebbisa. Eebbisaa Baayisaa. Eebbisaa Baayisaa barreeffamoonni barreessuu keessatti waan mammaaksa Oromootti dabaluu waan aadaa sabicha keessa jirutti dabaluu ni qaba. Dhama qaba gizeessa. Dhama qaba yaa. Sababni isaa sitti dhaga'ama keessa keetii akkati wanticha sana fudhattuuf jechuudha. So eebbisaan moodelii naaf ta'eera. Waan ani dheebochaa ture san immoo anis waan hin qabutti daddabalee moor waan saayinsiin jedhu waan afoola keessa jiru sana walitti daddabalee gaafa dhiyeessu immoo namni illee akka jaallatu akka ta'e testimoniis nan qaba waan ta'eef haala kanaan jechuudha akka dhufe. Hayyee hedduu takka galatoomii bareedaadhaan illee natti tolee jira saniif akka irraa haasawutu barbaade. Inni biraa keessumattuu hawaasa keenyaa wal qabate daldala kana keessaa if gurguruu waan irratti maal fakkaanname wanni qorattee bira geessee jira laata? Hangamta akka waan qaban gurguruunii fi if gurguruun garaagarummaa qabaa miti? Yeah, sure. Maybe of gurguruu gaafa jennee jiru akka itti hiikkannu adda ta'uu danda'a. Nama negatively namoonni hiikatan jiraachuu danda'u. Of gurguruu jechuun maybe in another way yoo hiikni nama of ganee wayiitti ilaalamuu danda'a. Haala dhimma gurgurtaatiin gaafa wal qabsiisnee ilaallee jennu garuu of gurguruun selling yourself ofii waan qabdu tokko gurguruu isa jedhamudha. Gama keenyatti hoggaan deebisee jedhu xinnoo barsiifatee nuti qabnu baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif namni keenya akkanumaan waa'ee ofiisaa dubbatachuu hin jaallatu. Abbaan ifin himu fa'aa. Inni mana of jajjuu meeqa maal wanta mammaaksa wayiillee ni jira. Maalidha? Waan qabdu dubbatachuu hin sodaata. Namumti akkanaan abaru jedhee yaada. Waa'ee kee immoo si caala namni tokko iyyuu hin beeku. Dandeettii ati qabdu, beekumsa ati qabdu, barnoota ati baratte, fedhii ati qabdu si caala nama kamiyyuu beekuu hin danda'u. So
namni ishii dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf of gurguruun gaafa jennee jennu cubbuus miti. Tooftaalee daldalaa osoo jaamee ji'ee yaade if keessatti maal jettanii? Komentii kee kana duraan illee kitaaba kee irrattis naa kennameera. Sure baay'ee acceptii nan godha. Garuu purposefully wanta nuti jedhu immoo jira. Fakkeenyaaf kitaabota yeroon jalqaba kitaaba jalqabaa kana barreesse amma soon tajaajiltummaa qofa jedhee baase maybe dhimma amantii itti fakkaata namootatti. Dhimma amantii itti fakkaata. Waan tajaajiltummaa gaafa jedhameeru waan gara tajaajila amantii wajjin wal qabsiisanan. Kanaaf wantoonni kun jechoonni kun jechoota hagas mara afaan keenya keessatti baay'ee booldi ta'anii ba'anii wanta beekaman miti. So amma danda'ametti akka namni kitaabni kun maali jedhee ilaalee qola isaa ilaaltee bitta qola kitaabaatiin bitta keessa isaa osoo ilaallee waan sana at least okay kun waa'ee kanaati akka jedhu kunillee akkanadha kan yaadame gara fuulduraatti garuu wantoota amma kana booda hojjedhu ittafaa gaafa jedhameedhu wantootni ani barreessu almost namni na baraa dhufeera gara kanaatti jechuudha. So wantoota kana booda maxxansa kana booda dhufanitti barreeffamee ani barreessu gara kam akka jiru uummatillee ni beeka. Komentii sama jettee exactly nan fudha. Hayyee hedduu ulfaadhu galatoomi. Maayirratti waa'inaan hanqisee yoo jiraate bu'aa bahii qophii kitaaba kana jidduutti immoo wanti addaa kofalchiisuu danda'a, nama aarsuu danda'a, waan hedduu nama qunnamaati irra kaayiti. Yaa egaa sila waa xiqqoo sii kaaseen ture waa'ee kitaaba waa'ee tooftaalee gurgurtaaf hariiroo daldalaa gaafa kaasne jedhu namni waggaa jalqaba beeksisuu jalqabne irraa kaasee komentii tokko tokko nan laala waanuma sooshaal miidiyaa irratti gadhiisnu keessaatii akkatti gurguruu dhabne malee waan gurguruu dhabne malee akkatti gurguruu wallaallee namoonni jedhu komentii addaa kennu maaliif kan afaan guraageffaamtu barreeffameera ta'ee isin maal gurgurtanii beektu wantoota akkanaatu jira. Akkuma isin jedhe immoo namni piroodaaktii qofa miti wanti nuyi gurguruu dandeettii keenya gurgurra ilaalcha keenya siyaasni illee ni gurgurama akkanaa jechuudha. Kanaaf for everybody kitaabni kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kanaaf waan nan keessa darbe akkuma isin jedheyyuu afaan oromoon wantoota akka kanaa gaafa barreessiteettu chaalenjii qaba. Baratamaa miti wanta ta'eef jechuudha. Baratamaa miti daldalli keenya miti namni waan ofirraa dhiibee jiruuf warra namoota muraasa kana keessa ka jiru chaalenjii sana keessa darbeen didee barreessan. Haala qabatamaa biyya keenya hawaasa keenya keessa wanti barame garuu maalinni yoo qallattee yookaan umriin kee yoo xiqqashoo gara 40 kanan dabarre hoggaan fi waa barreessitee faa baastu hoggaa si argan faa hayi sii miti faa sin jechuu malanii wanni akkanaa si qunnamee beekaa. Sirriitti na qunnameera. Kitaaba kiyya iddoo baay'eetti ijoolleen dubbisanii hin beeku keessumaa ijoolleen baankii keessa hojjetan sirriitti beeku kitaaba kiyya. Sagalee kiyya illee telegiraamiidhaan karaa duraan baankii ani keessa ture baankii Oromiyaa achiin biraanchii hedduu deema sagaleen kiyya afaan Amaariffaan afaan Oromootiin leenjii gaggabaabaa nan erga. Hoggaa leenjii qaamaan gaafa naqeedhu ani Ittafaa Guddinaati jedhee gaafa dubbadhu hin kolfu. Maaf kolfitanii na Ittafaan sidhamoo naan jedha. Sagaleen kiyya illee baay'ee sagalee nama furdaa fakkaata na fakkaata. Plus waan isaan expectii godhaa turanis nama guddaa maybe Karbiifaa godhatee barreessaan akkanaa. Jaarsa garaarri ta'uusaa beene isaan. Akkanaan eegu iddoo hedduutti natti kolfu Ittafaan sidhamoo jedhanii jechuudha. Hayyee galatoomii. Hayyee kaa kabajamtoota hordoftoota Maayaa Shoo kan daawwachaatiin turtan sagantaa Maayaati ture. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin ture. An qopheessuun sagantaa kana Harrishee Tarafaa Faajjiitiin ture. Keessummaan kiyyaarraa ammoo abbaa ogbarruu hoggaanii fi jennu dameewwan garaagaraa qabaa mitiree dameewwan san keessaa damee dinagdee kitaaba dinagdee barreessuudhaan kan nuuf dhaleesse obboleessa kiyya Ittafaa Guddinaa Qixxeessaatu na waliin ta'uudhaan waa'ee kitaabilee isaa irra haasofnee waa'ee muuxannoo isaa irra haasawaatiin turre hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan daawwataniif allama kan galata guddaa argadhaadhaan isiniin ja'a yaada qabdaniif immoo MS dursuudhaanii 8331 irratti nu biraan gaan isiniin ja'a YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a kitaaba kana dubbisaa waan dandeessan gurguradhaa dandeettii keessanillee dhaadheessaa daldala keessatti illee nuti injifachuu ni dandeenya. Itti hirmaadhaa, itti bobba'aa, milkaadhaan isiniin ja'a. Galatooma ulfaadhaa nageettiin isiniin ja'a.